Gamaggamni raawwii hojii kurmaana tokkoffaa paartii fi mootummaa guyyoottan sadiif magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture hanqinootaa fi ciminoota turan adda baasuun kallattiiwwan gara fuula duraa xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qaban kaa'uun xumurameera. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa gamaggama raawwii hojii kurmaana tokkoffaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniin tokkummaan yaadaa fi ilaalchaa hooggansa sadarkaan jiran gidduu ture akka ciminaatti kan ilaalame ta'uu kaasanii hanqinoonni irraa baratamuu qaban kan adda ba'an ta'uus himaniiru. Hanqinni inni tokkoffaan sadarkaa barbaadamuun ammas hooggansis ta'ee qaamni caasaan keenya amma gajjallaa jiru kutannoodhaan ejjennoodhaan sa'aatii 24 hojii hojjetee karoora xiiqii jedhame sana raawwii xiiqiitiin dabaluu irratti hanqinni guddaan jira jecha. Kallattiiwwan gurguddoo kaa'aman keessaa hojiin uummata gurmeessuu fi dandeettii raawwachiisummaa cimsuu isa tokko ta'uu eeraniiru. Inni tokko uummata keenya ijaaruu qabna, gurmeessuu qabna, dandeettii raawwachiisummaa isaa cimsuu qabna. Hojii misoomaa keessatti kallattiidhaan ciminaan akka hirmaatu taasisuu qabna kan jedhu addatti kallattiin kaahamee jira jechaadha. Seenessa obbolummaa, seenessa tokkummaa, seenessa obbolummaa sabdaneessummaa uummata keenya keessatti diriirsuudhaaf hojii cimaan in hojjetama jechaadha. Mariidhaan, leenjiidhaan akkasumas immoo diyaaloogii walirraa hin cinneen uummata keenya ijaaru, hubannoo isaa cimsu, beekumsa isaa cimsu, hojii misoomaa fi hojii nageenyaa keessatti hirmaannaa fi fayyadamummaa isaa cimsu irratti hojiiwwan walirraa hin cinne kan hojjetaman ta'a jechaadha. Kufaatii qabxii barattootaa waliin wal qabatee sirna barnootaa fooyyessuu irratti qooda fudhattoota waliin qindoominaan akka hojjetamuuf kallattiin kaameera kan jedhan Dr. Biqilaan dhimmi bulchiinsa lafaas akka naannoo Oromiyaatti dhimma xiyyeeffannoon hojjetaman keessaa isa ijoo ta'uu kaasaniiru. Tokkoffaa ijaarsa seeraan alaati. Ijaarsa seeraan alaa naannoo keenya keessatti rakkoo guddaadha. Kun gamaggamamee jira. Kan seeraa fi hojimaata eegee hin deemne irratti tarkaanfii fudhatamuu qaba kan jedhu kallattiin kaahamee jira jechaadha. Kanaafuu magaalota Oromiyaan qabdu hunda keessatti ijaarsa seeraan alaa akka sirna qabatuu fi akka seeratti deebi'u hin taasifama. Bakka diigamuu qabutti hin diigamaa jechaadha. Inni lammaffaan kaadastara lafaati bulchiinsa lafaa keessatti. Kaadastara lafaatiif magaalonni 23 gurguddoon Oromiyaan qabdu keessatti karoorri qabame jira. Magaalota 23 keessatti karoora kaadastaraa bara 2016 qabame xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetamuu fi akka galma gahu hojiin in hojjetama. Lafti qonnaan bulaa, lafti bosonaa akkasumas immoo lafti waloo baadiyyaa keessa jiru karaa seeraan alaatiin qabamaa jira. Namni irra qubachaa jira. Karaa seeraan alaan itti seenee mana ijaarrachuu qofa osoo hin ta'in qonna babal'aa diriirsaa jira. Kana seeratti deebisuun, sirna qabsiisuun akkasumas immoo olaantummaa seeraa qubannaa seeraa kanarratti dagaagsuun baay'ee murteessaadha kan jedhu kallattiin kaahamee jira. Dhimmi carraa hojii uumuu galii naannichaa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 22 ol walitti qabuuf karoorfame milkeessuu aadaa qusannoo hawaasaa jijjiiruu fi raawwii piroojektootaa fooyyessuu kurmaana ittaanan keessatti dhimmoota xiyyeeffannoon akka irratti hojjetamaniif kallattiin kaa'ame ta'uu Dr. Biqilaan eeranii dhimmi kenna tajaajilaa fi simannaa investimentis kallattiiwwan kaaman keessaa isa tokko ta'uu himaniiru. Akkasumas immoo muufiin uummata keenya biratti tajaajilaa wajjin wal qabatee mul'achaa jiru kun dafee fooyya'uu qaba. Hooggansi immoo ajandaa isaa guyyaa godhatee dubbii kana fooyyessuudhaan kenni tajaajilaa irratti fooyyeen akka dhufu taasisuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna kan jedhu kan kallattiin kaa'ame jechaadha. Investoroonni kumaatamaan akka dhufanii ayyama investimentii akkasumas immoo galtee investimentii carraa investimentii argatanii akka hojiitti seenan harkisuu qabna. Haala mijeessuu qabna, haala hawwataa uumuufii qabna kan jedhu kallattiin kaahamee jira. Isa qofa osoo hin ta'in immoo investimentoonni kanaan dura kennamanii lafti kennamee ayyamni kennamee hojiitti hin seenne immoo jiru. Waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 hojiitti hin seenne immoo deeggaruun kan seenuu danda'u dafee akka hojiitti seenu taasisuun kan seenuu hin dandeenye immoo tarkaanfiin akka fudhatamee seeratti deebi'u taasisuun akka kallattiitti kaahamee jira jechaadha. Dhimma misooma baadiyyaa fi qonnaa hojumaata waldaalee gamtaa fooyyessuu irrattis kallattiin kan kaa'ame ta'uu Dr. Biqilaan kaasanii bu'uura waan hundaa kan ta'e nageenya naannichaa mirkaneessuuf kallattiin akeekame kan jiru ta'us Dr. Biqilaan ibsaniiru. Rakkoo nageenyaa hiikuu keessatti ajandaan kun ajandaa hooggansaa, ajandaa uummata keenyaa ta'uu qaba kan jedhu gamagamamee jira. Sadarkaa hundatti qaamolee nageenyaa cimsuu keessattuu milishaa keenya ijaaruu, cimsuu, hidhachiisuu, bobbaasuu irratti hojiin hojjetamuu qaba. Gaachana sirnaa keenya cimsuu, ijaaruu, bobbaasuu irratti hojiin cimanaan hojjetamuu qaba. Hundaa ol immoo uummata keenya ijaaranii, gurmeessanii, bobbaasanii hojii nageenyaa, hojii mataa ofii akka godhee hojjetu, bakka jiru hundatti nageenya isaa ofii isaatiif akka eeggatu, qaamolee hidhatanii nageenya isaa jeeqaa jiran akka saaxilu, qaamolee hidhatanii finxaalessummaadhaan uummata waraanaa jiran qofa osoo hin ta'in immoo kashlabboonni bakka adda addaatti jireenya uummataa, nageenya uummataa jeeqaa jiranuu fi uummanni nagaan bahee akka nagaan hin galle kan taasisaa jiran, kan karaatti eeganii uummata saaman, kan dararan, kan nageenya isaa jeeqanu hin mul'atu waan ta'eef hooggansi sadarkaadhaan jiru qaamolee kana funaanee akka seeratti dhiyeessu, olaantummaa seeraa akka kabachiisu
kallattiin kaa'amee jira jechaadha. Gamaggama raawwii hojii paartii fi mootummaa kurmaana tokkoffaa gaggeeffamaa ture kanarrattis hooggansi sadarkaan jiran 800 irratti hirmaachuu isaanii Dr. Biqilaan yaadachiisaniiru.